warna miidhaa kun oduu gabaabaa guyyaarraa qabanidha. Oduu gabaabaa guyyaarraa kan sinitti bal'adhisaa dhaabaati. Wadda wabii maccaa uummanni godina Wallaggaa Arfan keessatti rakkoo nageenyaaf qe'ee qabeenya isaarraa buqqa'ee haala ulfaataa keessa jiraataa jiru deeggarsa barbaadaa jedhe. Uummanni kun nyaataa fi bishaan dhugaatii illee kan hin qabnee fi akkasumas immoo tajaajiltoota kanneen akka wal'aansaa, barnootaa fi waan dhala namaatiif barbaachisu argachuufis danqaa hamaa keessa akka jiru ibse. Naannoo Amaaraa godina Gojjam lixaa aanaa Daggaa Daamootti gareen finxaaleeyyii faannoo namoota 37 waajjiraalee mootummaa hooggananii fi keessaa hojjetan rashanuu dhagahame. Biiroon nageenya naannichaa akka jedhuttis gareen finxaaleeyyii kun warra fixe dabalatee namoota 97 fulbaana 29 jalqabee ukkaamsaa turedha jedhe. Badhaasni Odaa Waardii marsaa 8ffaanis kaleessa Finfinnee hoteela Sharaatinitti adeemsifame. Sagantaa badhaasa baranaa irratti albeemni sirba guutuu abarraa gaaffii koo jedhu albeem filatamaa bara 2016 jedhamuunis filatame. Gadaan Michillee kan hawaasa Karrayyuu har'a godaansa eegale. Godaansa kanaanis gadaan tun iddoo tarree luugoo jedhamu qubatee jedhame. Bakki itti godaane qubatus tarree luugoo tun lafa afaan laga Awwaash irrattis argamtudha jedhame. Mootummaan Somaaliyaa balallii gara Jubaalaanditti taasifamu dhorke. Mootummaan Somaaliyaa balallii xiyyaaraa gara naannoo Jubaalaanditti taasifamu dhorkuun beeksise. Mootummaan Somaaliyaa mormii siyaasa naannoo Jubaalaanditti mudate hordofee balallii kana dhorkuus ibsee jira. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF kan Dabrasoon Gabra Mikaaliin durfamu hiriira uummata gaggeessuuf gaafate. Sana hordofee Maqaleetti hiriirri uummata akka hin gaggeeffamne dhorkamuunis dhagahame. Garichi dilbata boorii ganama sa'aatii 2 walakkaa irraa eegalee hanga sa'aatii 6 walakkaatti hiriira nagaa gaggeessuuf gaafate ture jedhame. Waraanni ABO gidduu kana Sanyii Nagasaatiin durfamu mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin waliigaltee irratti gahamuun isaanii ni yaadatama. Waliigaltee kana irrattis wal shakkii fi wal amannaan gidduu isaaniittis uumamaa jiraachuunis dhagahame. Miseensonni Sanyii Nagasaa yookaan ABO durfaman keessaa warreen duuba Sanyii Nagasaa galan hidhaa fi dararaan adda addaa akkasumas doorsisnii fi nyaata dhabuun isaanii akkasumas irra gahaa jiraachuunis dhagahame. Kana keessatti gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin miseensota ABO gidduu kana Sanyii Nagasaatiin durfaman hordofee warreen kaan hidhaa akkasumas immoo warreen kaan rukutanii ajjeesaa jiraachuunis dhagahamee jira jedhame. Warreen doorsisamaa fi akkasumas immoo nyaata dhabanii gidduu kana rakkachaa jiraachuunis dhagahame. Miseensota keessaa kanneen mana hidhaa Awwaash Arbaa, Bulbulaa, Sanqallee fi kanneen biroo keessatti rakkoo hamaa keessa jiraachuunis dhagahame. Miseensota kana keessaa nyaata dhabuu fi guyyoota 4 dura nyaata dhabnee mootummaan nyaata nu dhoowwatee rakkoo hamaa fi dararaa adda addaa keessa jira jechuunis sagalee isaanii dhageessifachaa jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa oduun gabaaboo guyyaarraaf qabanne kan hanga daawwataa turtan ture. Oduun gabaaboo guyyaarraa kan isinitti himaa ture Alalisaa Dhaabaati. Qophii Horni Miidiyaaf oonee immoo turtii gaarii qabaadha.